namoonni dhibeen garaachaa yookaan dhibee coggaarraa isin rakkisu hamma dhumaatti na caqasa. Innis maayinni wantoota 10 mana keessatti isin sirreessuutiin dhibee garaachaa kana ofirraa hir'isuu yookaan ittisuu dandeessan isinitti himaa jechuudha. Warri hagarraatti maatii keenyatti hin dabalamne subscribe gochuun maatii keenyatti hidhaamaan affeerraa keenya. Odeeffannoon fayyaa asiin darbu isinis maatii keessanis waan fayyadamuu fi yeroo hundaa nu hordofan affeerraa keenya. Warri gaaffii qabdan immoo koomentiirra nuuf kaa'aa isiniin jenna. Hamma dhumaatti nu caqasa. Wantoota 10 mana keessatti sirreessuutiin dhukkuba garaachaa ittisuu dandeenyu yookaan hir'isuu dandeenyu isinitti himu. Inni tokkoffaanii dafnee xiqqeessinee nyaachuu. Kana jechuun immoo yeroo tokkotti nyaata baay'ee fudhachuurraa of qusachuu. Nyaatota sirriitti hin bulloofnerraa yookaan immoo daayijeeshiniif ulfaatan fudhachuurraa of qusachuu. Inni lammaffaanii nyaata baay'ee garaacha keenya nutti kaasan spicy food warra jedhaman nyaata faatiin itti baay'ate, nyaata qibaatiin itti baay'ate, nyaata zayitiin itti baay'ate, barbareen kan itti baay'ate, nyaata baay'ee ulfaatoo ta'an kan nutti kaasan, even dhugaatii nutti kaasan kan akka lallaafaa, kan akka kookaa, kan akka bunaa, kan akka shaayii wantoota kana baay'isuu dhiisuu, alkoolii dhiisuu. Akkasumas immoo warri xuuxanis xuuxurraa tamboo xuuxurraa of qusachuu qabdu. Warri kuni diina garaacha keenya waan ta'aniif garaacha keenya nutti kaasu. Garaacha keenya akka baay'ee daldanu gochuun asiidii hedduu akka maddisiisu, akka luqqa'u, akka daldanu, akka dhiigullee gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf akkaataa nyaata keenya sirreessuu qabna jechuudha. Nyaata akkamii soorachuu qabna yoo ta'e nyaata xiqqeessinee dafnee nyaata garaacha keenyatti hin buune nyaata easily digest ta'uu danda'an yookaan akka salphaatti digest ta'uu danda'an fayyadamuudha. Firuutii fi vegetabilii baay'isuudhaan fayyadamuudha jechuudha. Kan akka fuduraa fi muduraa baay'isnee yoo fayyadamne garaacha keenya nutti kaasuurraa xiqqoo isaan wayyaa jechuudha. Kanaaf nyaata garaacha keenya nutti hin kaasne fudhachuudha jechuudha. Warri nyaata isinitti kaasu adda baasanii beektan isarra of qusachuudha jechuudha. Inni kuni garaachi keenya baay'ee quttuu ta'uu danda'a yookaan baay'ee dafee kan daldaluu ta'uu danda'a. Nyaatonni muraasni nyaata garaachi keenya nutti kaasuu danda'u. Kanaaf isaanirraa of qusachuu qabna jechuudha. Inni gara biraani istireesii hir'isuudha jechuudha. Istireesii dhiphina hamaa. Dhiphinni hamaan garaachi keenya asiidii hedduu maddisiisuutiin akka inni daldalu, akka inni luqqa'u, akka inni dhiigu gochuu danda'u. Kanaaf istireesii hamaarraa of qusachuu, hirriba gahaa rafuu. Hirriba gahaa jechuun immoo sa'aatii 6 hanga 8 minimum sa'aatii 8 raftan baay'ee gaarii. Inni gara biraan bishaan gahaa fudhachuu. Akkasumas immoo nyaata irraa turree yookiin hagabuu keenya turree nyaata yeroo baay'isnee takkatti fudhannus garaachi keenya nutti cimuu danda'a jechuudha. Kanaaf of eeggachuu qabna jechuudha yeroo sanas. Inni gara biraan immoo qoricha ajaja ogeessaan ala isiniif kennamu kan akka daayikiloofeenaakii, ayipoopirofeenii, meelooksikamii, aspiriinii fa'aa nutti kaasuu danda'u. Kanaaf ajaja ogeessaan ala antipeeniidha jettanii callistanii faarmaasiirraa bittanii fayyadamina. Sababiin isaa garaacha keessa luqqisuu danda'u. Inni gara biraanii yoo dhukkubni biraa jiraate kan garaacha keenya nutti cimsu, kan garaacha keenya dhukkubsu dhukkubni biraa yoo jiraate isaafillee yaala fudhachuu. Fakkeenyaaf yeroo hedduu namoota hedduu rakkisuutiin kan beekamu baakteeriyaa garaachaati. Baakteeriyaa garaachaa kana immoo qorannoo gochuutiin beekuun danda'ama. Heelikoobaakteri paayilorii jedhama baakteeriyaan garaachaa kun yookaan H paayilorii inni waama. Inni kun immoo istuulii irraa antiijinii isaa teesti gochuun yoo baakteeriyaan kun jiraate qorichi isaaf ajajamullee ni jira jechuudha. Triple eradication therapy qoricha sadiitu baakteeriyaa kanaaf ajajamaa jechuudha. Isa kana immoo kilinika deemtanii teesti gochuutiin baakteeriyaan kun garaacha keenya irra jiramu hin jiru jechuutiin adda baastanii qoricha isaa fudhachuu dandeessu jechuudha. Namoonni dhibeen garaachaa isin rakkisu gorsa fayyaafis yaala fayyaafis dambal kilinikii Askoo Addis Safarii Abbaay baankii fuuldura kan jiru dhuftanii yaalamuu dandeessu. Beellama qabachuuf lakkoofsa armaan gadii irratti dawwaltanii beellama qabachuu dandeessu. Gaaffii yoo qabaattanis gaafachuu dandeessu isiniin jenna. Waan amma dhumaatti dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa.